urjiiwwan diinii faayamtee eebbifamtoota quraanaa guyyaanarraa guyyaa fajriin baatee iftuu koofiyaa itti kaayuudhaan eebbifna. Gammachuu teessan gammanne dhufne urjiiwwan qaqqaalii baga geessan baga geenye guyyaa eebbaa. barattoota markada Aamir ibnu Tufayli baga geessan baga geenye guyyaa eebbaa. barattoota markada Aamir ibnu Tufayli urjiiwwan diinii faayamtee eebbifamtoota quraanaa guyyaanarraa guyyaa fajriin baatee iftuu koofiyaa itti kaayuudhaan eebbifna. Gammachuu teessan gammanne dhufne urjiiwwan qaqqaalii baga geessan baga geenye guyyaa eebbaa. barattoota markada Aamir ibnu Tufayli baga geessan baga geenye guyyaa eebbaa. barattoota markada Aamir ibnu Tufayli maqaa rabbiitiin durfadhe ergatan tolseenuun duraa rabbii gaarii nu badhaaftee diin caalu amaraa. faarfama faaruudhaan malee isa faarfameen quufamne arjaa gaarii niimaan isaa dhuma hin qabne. qaamaa fi qalbiin teessanii isiniif qabannaan fayyaa galata rabbii hankeetiif galfachuudhaatu siif wayyaa. gariin namaa kan cinqatee qaama isaatiin fayyaa dhabee tola isaatiin si dhaqqabee dhibdi akkasii sirraa qabee. lakal hamduu rabbii gaarii nuuf ergitee ergaa gaarii alayhi salaatu wassalaam. ergamaa keetiin rabbuusii saabotaa fi hunda ummata gaggaarii. nan teessisuu numaan deemaa imala koo jalqabadhee deemsa hankoo itti fufee farda hankootis kaafadhee. ziyaaraa lammiilee tantoo gaaraaf tulluus qaxxaamuree ciniin nadhee lagaaf raarees keessa dabree. mee akkam jirtu lammiitoo rakkoota dargaa jirurraa dadhabbii haaraatiif cinqii biyya ormaa hundumarraa. barnoota keessanii wajjin nashaaxumaa lammiitoo annagayaa fayyaan qabaa naaf odeessaa isinis yaa qomoowwantoo. eeybateessantu bararraa jechuu dhageenyaani dhufne eebbifamtoonni irraan tanaa bagatti geessan koongiraasin hin jenne. salaamtaan toosinaa geessu bakkuma jirtan maratti hadiyyaan qabadhee dhufee dhaamsa gahee gara kooti. ana hawwaa muhammadii jetti ergaan natti geeyse hadiyyaan isinii qopheesses kunooti baga simbiira naaf geeyse. ukhtii tantoota naybarraa keessa jirtu baga gammadde rahiimaa. urjiiwwan markada Aamir ibnu Tufayli ustaada keessa wajjumaan. akkana jetti ergaanis gabaabsee yoon bira dabru eebbifamtoonni irraan tanaa baga gammaddan abshiru. urjiiwwan diinii faayamtee eebbifamtoota quraanaa guyyaanarraa guyyaa fajriin baatee iftuu koofiyaa itti kaayuudhaan eebbifna. gammachuu teessan gammanne dhufne urjiiwwan qaqqaalii
baga geessan baga geenye guyyaa eeybaa barattoota markada Aamir ibnu Tufayli. Baga geessan baga geenye guyyaa eeybaa barattoota markada Aamir ibnu Tufayli. Dhaamsa cimaan qabaarraa teessoo quraana rabbiiti. Bakka lammiin oltee bultuu hireen jireenyaa fageessuus geesse biyyoota ormaati. Teessoo quraanaa fadiisaan dabaalamtee bareeffamtee. Hoottaa baraa teessoo isaanii wallaahi ani lubbuun toona jaalattee. Jiddu gala barnoota isaanii godhatan markada isaaniiti. Halkan guyyaa osoon jennee markada godhatan boota. Hadhaa jireenya obsuudhaan jirantiin rabbii barata. Eeyba isaanii arraa gahuu layyoomiitiin ulfaata. Tanaaf jazaakumullahu jennaarra barattootaan. Jajjabaadhaa barattoota markada barachaa jirtan. Oomisha khayrii siif qabu amma qabdan galmaan gahaa waan eegaltan. Jiruuf irraa jijjiiruudhaaf biyyarraa dirqiidhaan baatan. Kan jaalate bahuun jiru biyyatti osoo arkatan. Durduuniyuma barbaachaaf biyya tanaa sanis baatan. Arra kunoo carraa toltan quraanas baruu jalqabdan. Hawaasa keetiin barsiiftee lammii biyya hambaa jirtu. Warra dandeettii hin qabne deemi majlisa baratu. Joollee hireen isii taate harka namaa keessa jirtu. Tana wallaalarraa baaftee goote akka diin hubattu. Warra dukkaana wallaalaa keessa kuufee lafaa haaftee. Diin islaamaa barsiisuudhaan qalbii isaanii fayyifattee. Shoora kan kee himneen finnu markada Aamir ibnu Tufayli. Galma gahii yaa markadii kana caalaa hawaasa kee tajaajili. Yaa quraana rabbii guddaa kalaama khaaliqaa. Seera ittiin bulmaataa si qabna of harkaa. Seera feera rabbii guutuu dambii ittiin bulmaataa. Akeektuu jiruutii dambii nu garsiifta. Jiruu biyya lafaa tanaaf sumaatu laata hurmaataa. Deemarra mi'aawaa qalbiidhaaf soorata. Jecha rabbii yaa quraanaa dubbachuudhaatti mi'aawu. Mi'aadhaan dhamasaaf afaan kan siif urgaa'u. Markada Aamir ibnu Tufayli huruufaaf quraanaas feenaan. Shuruuxa arkaanaa siiraa isa keessatti barannaa. Diin barsiiftee qopheessitee oomishtoota abdii borii. Galata isiniif mala galanni keessan jannata. Yaa ustaaz abbaa munzirii. Urjiiwwan diiniin faayamtee eebbifamtoota quraanaa. Guyyaan irraa guyyaa fajriin baatee iftuu koofiyyaa itti haayuudhaan eebbifna. Gammachuu teessan gammanne dhufne urjiiwwan qaqqaalii. Baga geessan baga geenye guyyaa eeybaa. Barattoota markada Aamir ibnu Tufayli. Baga geessan baga geenye guyyaa eeybaa.
barattoota markada Aamir ibnu Tufayli jetti lammiin tootan baate biyyoota keessa facaate diin keenya wallaaluun nurraan tolu jechuun markazatti galte ustaaza hooniin qara'a madaamin osoo na waamne takkana waamnaan darbeen deemaa jawwaala qoboota isaaniin arkine akkana jecha jalqabdee suuta isaan dhowachaati ayaataan osoon gayatiin madaamin lallabdeetti madaamin duruu na waamtee dhiifama ustaaza kooti maayikillee narra qabaa yoo nagartee jawwaala na harkaa fuuti boodan deebi'ee xumuraa yeroo naaf kennan hiriirti rakkoof jecha kalaafan kaahin quraana arra barachaadhaa jiran markazatti warreen dhiiga itichee biqiltootaas nuuf biqilchee lallaba adde madaamii hayaa jechuun afaan tolchee qo'annaadhaa fi hordoffii warreen markaza bareechee dawwala isaa fidaa godhee immoo markazatti galchee miseensa haaraa qubsiisuun ijaarsa isaa daddagalchee faarsaa oolus amiirrootii hin danda'u waa'ee isaanii rabbiif dhiise amiirran keenyaa fi koree wal qabadhaati tokkooma wal jaaladhaa waliif owwaachuu qabadhaa wajji deema Amirra markaza Aamir ibnu Tufayli markaza nuuf gadhaabdani miseensa barataa barattuu teessaniin diin rabbi barachuudhaani siin dagannee baabaa kankoo isanaaf tolchitu sammuu finna qabuun na barsiiftee jazaan kan keen kafalamu ustaaza hoo galata kee jechaan dhabee kaniinimu nyaata gaarii na nyaachiftee isa sammuun koo haajamu jecha rabbii nu barsiiftee galanni kee nurraan dhumu galatoomii keenya babaa silaas jazaan keetuun dhumu nu ilmaan kee yaa ustaazii nutti qaataa jechi qamu ifaa gorsaa gaarii doktora wallaalaa ustaaza koo ani siin jaaladha yoomuu ifaa gorsaa gaarii doktora wallaalaa ustaazuna nuti si jaalanna yoomuu يا ربي قلمان كيفي على بادين ألقى بيوم وليلي أرجي لسا مرسان هاي بسو مركدني عامر ابن تفيلي يا ربي قلمان كيفي على بادين ألقى بيوم وليلي أرجي لسا مرسان هاي بسو مركدي آمر ابن تفيلي أرجي وانديني فايمتي أي بفهمتو تقرانا قيانا الراب قيا فجرين باتي افتو كوفيا اتغايو داني أي بفنا قمتو دايسان قمني دوفني أرجي وانكاكالي baga gaysan baga geenye guyyaa eeybaa barattoota markaza Aamir ibnu Tufayli baga gaysan baga geenye guyyaa eeybaa barattoota markaza Aamir ibnu Tufayli